Magaalaa Qobbootti miseensota humnoota Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti dilbata kaleessaa walitti bu'iinsi uumamee akka ture jiraattonni magaalittii himan. Magaalaa naannoo Amaaraa keessatti humna addaa naannolee diiguun bifa haaraan gurmeessuu ilaalchisee tarkaanfii fudhatame mormuudhaan guyyoota dhuma torbee irratti hiriirri gaggeeffameera. Pireezidaantiin naannichaa Dr. Yiliqaal Kaffiyaalee magaalota tokko keessatti hiriirri mormii waamicha diddaa fi daandii cufsiisuun raawwatamuu ibsaniiru. Jiraataa magaalaa Qobboo irraa BBC'n dubbise dhukaasni kan eegalame kaleessa ganama sa'aatii 3 irraa innaa ta'u guyyaa guutuu sagaleen dhukaasaa turee dhaga'amaa akka ture himaniiru. Wixata ganamas dhukaasni muraasni dhaga'amaa ture jedhaniiru jiraataan kun. Qobbootti kaleessa dhukaasatu ture. Ganama sa'aatii 3 fi 4 keessatti kan eegalee guyyaa guutuu akkasiin oole. Har'a ganamas sagalee dhukaasa meeshaalee waraanaa gurguddoo dhaga'aa turre. Amma garuu tasgabbaa'eera. Takka ture immoo ni eegala. Achi immoo itti fufa. Akka kootti sagalee dhukaasa madfiitu natti dhaga'ama. Sanaan achi kan jiru garuu adda baafachuu hin dandeenye. Dhukaasa kana gidduutti lubbuun nama tokko darbee awwaalamus akka hubatan himan. Namoonni 2 fi 3 ta'an miidhaman jiru. Gama lamaaniinuu lubbuun darbeera. Dhukaasni kan ture gama tokkoon raayyaa ittisa biyyaa, gama kaanan ammoo faannoo fi humna addaa murtee kana diduun kan ba'ani. Miseensi faannoo lubbuu dhabee awwaalameera. Reeffi namoota 2 ammoo akka hin kaane dhagaheera. Isaan haga ammaa awwaalamuu isaanii hin mirkaneessine. Awwaalchi nama tokko garuu raawwateera. Jiraataan BBC'n dubbise biraan ammoo guyyaa sanbataa irraa jalqabee dargaggeessi dallanee taa'aa akka turee fi isaan booda garuu gara humnaatti galame jedhu. Gaafa sanbataa hiriirri tureera. Achi booda garuu dargaggoonni akkasumaan dallananii taa'anii turan. Kaleessa garuu miseensonni faannoo muraasni miira guddaan guutaman bakka raayyaan ittisa biyyaa tureetti deemuun lola jalqaban. Konkolaataa arganii haleeluu eegalan. Warri waraannis deebisanii gara jaraa dhukaasuu jalqaban. Gara kaampii raayyaa ittisaa biyyaa deemuun waraanicha kan jalqaban. Walitti dhukaasaa kan turan bakka Nook jedhamuu fi karaa gara waldayaatti geessutti dhiyaatee jiru irratti ture. Amma garuu daandiiwwan dhagaan cufamanii turanis kaafamaa jiru. Sochiinis eegaleera jedhan. Gara caaluu bakka Nook jedhamuu fi karaa gara waldayaatti nu geessurra ture. Lolli guddaan kan adeemaa ture. Guyyaa guutuu ture kan adeemaa ture. Daandiin erga cufamee guyyaa 3 ta'ee ture. Amma garuu sochiin lafoo jalqabameera. Isaanis namaan dhakaa daandiirraa guuraa jechuun humnaanis goorsisaa jiru. Waraanni mootummaa daandiin innaa itti cufamu garii namaan goorsisaa, yeroo kaan ammoo ofii konkolaataarraa bu'aa daandii bansiisaa turan. Rakkoon dhalate kanas hiikuudhaaf abbootiin amantii yaalii araarsuu jalqabuu isaanis akka dhagaan jiraataan kun BBC'tti himaniiru. Walitti bu'iinsi humnoota Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti uumamuun kun kan dhaga'ame mootummaan federaalaa humnoota addaa naannolee diiguudhaan miseensota gara caasaalee nageenyaa birootti akka makamaniif karoora akka qabu ibsu hordofee addatti naannoo Amaaraatti mormiin erga dhaga'ameen boodadha. Warri murtee kana morman humnoonni naannolee ollaa naannoo Amaaraa ta'an Tigraay fi Oromiyaa keessa socho'an Amaaraaf yaaddoo waan ta'aniif humni addaa diigamuun qabu jechuun mormu. Miidiyaaleen biyya keessaa dilbata akka gabaasanitti qondaaltonni nageenyaa naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Somaalee fi Affaar mari'achuun ibsa laataniin humna addaa isaanii irra deebiin gurmeessuu eegaluu isaanii himaniiru. Oduu dhiyeenya kana dhaga'ameen ammoo kaabineen mootummaa naannoo Somaalee karoora raawwii humna addaa naannichaa irra deebiin gurmeessuudhaaf ba'e hojiirra oolchuudhaaf murteessuusaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Godina Gujii aanaalee Waadaraa Sabbaa Boroo fi kaanitti weerarri dhibee koleeraa hammaachuun lubbuu namaa galaafachuun jiraattonnii fi qaamoleen mootummaa BBC'tti himan. Sabbaa Borootti jiraataan ganda qaantichaa akka himetti torban tokko keessatti lubbuu namoota 10 olii dabarseeraa jedhama. BBC'n lakkoofsa namoota du'anii addatti mirkaneeffanne. Ani tajiraadhu godina Gujii aanaa Sabbaa Borooti. Tole. Aanaa Sabbaa Boroo keessatti koleeraan ka'ee jira. Haga ammaatti bakki inni itti argame ganda tokko ganda qantichaa jedhama. Lafa albuudaati. Hojii albuuda baasuutti hojjetama. Uummanni ammoo sababa hongeetii fi sababa rakkoo nageenyaatiin kan ka'e baay'ee buqqa'ee ganda sanitti walitti qabamee jira. Sababa poppileeshiniin uummataa achitti walitti baay'atuu fi dhukkubni kun achitti ka'ee haga guyyaa kaleessaatti namni 13 du'ee jira. Yeroo torbaan tokko hin caalle keessatti. Haalli isaa ammoo tajaajila fayyaa naannoo jiru walqabatee daandiiwwan jiru walqabatee fuulduraa fi hedduu yaaddes. Rakkoo kana akka ammaatu maaltu taasisee jettu? Naannoon kun tokkoffaa bishaan qulqulluun hin jiru. Bishaan faalamaadha kan naannoo sanitti uummanni fayyadamu. Dhukkubni kun ammoo dhukkuba bishaan hin daddarbu waan ta'eef yeroo roobaa kanatti ammoo bishaan bakka madda gara garaatti makama. Uummanni ammoo kanuma fayyadamaa.
achirraa immoo namni tokko yoo qabamu dhukkubichi isa kaanirra nama kaanirraa kaanitti darbaa tuttuqaatiin hedduu yaaddessaadha. Amma namni sababa yaalli fayyaa sirrii naannoo hin jirree fi namni waliiyyuu nama dhibeen sun irratti argameeyyuu amma baraaruudhaaf wanni godhamu. Achumaanaa sabbaa buruutti hojjetaan buufata fayyaa qaantichaa namoonni 90 ol dhibee kanaan qabamanii wal'aansaaf ciisanii jiraachuu hime. Namni amma qabamee ciisee jiru nama 90 namni 5 amma du'ee lubbuun darbeera. Namoonni kunin dursa isaanii dhukkubsatanii naannoo buufata fayyaa kana dhufan. Namoonni dhibee akkasiitiin amma dhibamanii gara buufata fayyaa qaantichaa dhufanii naannoo nama 97. Wanni kun dhangala'aa irraa dhufeedhaan bishaan irraa. Naannoo sanatti gama mootummaan maaltu hojjetamaa jira? To'achuudhaaf maaltu hojjetame? Maal argite? Yeroo ammaa kana naannoo hanqinni qorichaa jira beektaa. Maafennaan qorichi durti SSA godina Gujii irraa dhufa Nageellerraa. Nageellerraa dhufa sababa godinni addaan diigamee fi godinni Booranaa fi godinni Gujii addaan bahee fi qorichi SSA suniin amma ol dhufuu hin dandeenye. Maafennaan addaan qoodamne waan ta'eef qorichi hin deemuu jedhamu qorichi dhoowwame namni akka malee miidhamu jira. Buufata fayyaa akka gammaatti dunkaanii wayii dhaabee namoota san gargaaraa jira. Wama buufata fayyaa keessa jiru. Wantoonni sila waan ta'aniif wanni jedhan dooksisaakiiliin jiraatuu qaba, ORS'n jiraatuu qaba. Wanni kun hin jiru amma. Wanni namni miidhameessan. Namni dhangala'aa bishaan qulqullina hin qabne waan fayyadamuuf. Yeroo roobaa kana qabatee dhibeen sun ka'e namni aga ammaatti silaa namni kun goomee fayyee jedhee baay'ee nama 2 qofa. Namoota ammamiitu sin bira jira amma buufata fayyaa keessan? Haaluma wal fakkaatuun dhibeen kun godina Gujii aanaa Wadaraatti lubbuu namoota 9 dabarsuu hojjetaan waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Margaa Nagaraa himeera. Aanaa Wadaraatti amma gara ji'a tokkootiif adeemaa jira. Dhukkubni koleeraa kun ka'ee gandoota aanichaa ganda eebbaa hiddaa jedhamurraa ka'e yeroo ammaa kana gandoota aanichaa guutummaatti jechuu hin dandeenya wal ga'ee jira jechuudha. Miidhaan lubbuu namaarra ga'e agamii? Haga guyyaa kaleessaatti jechuudha odeeffannoo waajjira fayyaa aanichaa irraa arganneen namoota 666 ta'anii haga kaleessaatti jechuudha qabamanii jiranii. Kana keessaa namni 638 yaala argatee buufata fayyaa magaalaa Wadaraa keessatti fayyee gara maatii isaatiitti galee jira. Sana keessaa immoo buufatatti osoo dhufee yaalamaa jiru haga guyyaa kaleessaa namni 9 lubbuudhaan darbee jira jechuudha. Maaltu akka dhibeen kun akkasitti aanaa sana guutuu wal ga'u taasise? Maaltu akka hammaatu taasise? Akka hammaatu kan taasise ka'umsi dhukkubichaa yaa'u qulqullina bishaanii irraati kan inni maddu akka hammaatu immoo kan taasise haala nageenyaa aanicha keessa jiru wal qabate gandoota baadiyyaa aanichaa keessatti seenanii dhukkubichaa to'achuun waan ulfaatuuf haalli jiru rakkisaa waan ta'eef haga kana babal'achuu danda'ee jechuudha. Baadiyyaattis immoo dabalata nama osoo mana yaalaallee hin dhaqqabiin namoonni lubbuudhaan du'anii jiru jechuudha. Odeeffannoo qabatamaa harkarraa qabnuun gandoota baadiyyaa keessatti lubbuudhaan kan du'anii haga nama 19 hin ta'u odeeffannoo qabatamaa harkarraa qabnuun jechuudha. Gama mootummaatiin maaltu hojjetamaa jira? Gama mootummaatiin waan hojjetamaa jiru ogeeyyii fayyaallee bobbaasanii iddoo biraallee irraallee deeggarsa gaafatanii tajaajilli yaalaan barbaachisaa ammaaf kennamaa jira jechuudha aanaa kana. Faca'insi dhibee kana akka naannichaatti jiru sadarkaa maaliirra akka jiru biiroo fayyaa Oromiyaa irraa mirkaneeffachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Abaawoo obbo Kennasaa Ayyaanaa manadhaa keessatti haalaan dhukkubsachuun isaanii himame. Suurri obbo Kennasaa Ayyaanaa miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'eera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan waayilli koo Hamza Hussein turtii obbo dubbii himaa Abaawoo kata'an wajjin taasise kunooti. Hospitaala deddeebi'aa turan kun suuraan kun kan inni ba'e fichasaan gaafa xiqqoof danda'anidha. Kennasaa dabalatee hoogganoonni hundumti isaanii keessattuu warri fuuldurarraa namni beeku argaman kun hiraarsi mana hidhaa itti cimuudhaa fi achi keessatti dhukkubsatanii yaala sirnaaf gahaa dhabuu isaaniirraati kan isaan mudatee rakkina kana keessa galanidha jechuudha. Jaalkennasaan dhukkuba kan dura qaama keessaa qaban dhukkuboota akka sukaaraa fi dhiibbaa dhiigaa jedhaman utuu hin taane inni kun bakka ciisumsaa qabinsaa fi kenniinsa mana hidhaa sana keessatti isaan dhaqqabaa ture irraa kan ka'e narviidhaaf saaxilamaniiti qaamni isaanii hundi ittiin dhaabbachuu hin danda'an akkuma kiraanchii irratti namnu argaa jiru sooshaal miidiyaa irraatti suurata argine deebi'ee immoo gargaarsa namaadhaan kan inni mana fincaanii dhaqu ka'u ijaan qaamaan hin arge inni biraa immoo yaalaa magahaayyuu bakka sanatti deebi'uu akka hin qabne kan ogeessi fayyaa jedhu. Yaalaa gahaa hin arganne. Yaalaa gahaan kun immoo akkamittiin tokko ofii isaaniitiin geejjiba hin kennu qaamni isaanii jiru kun buusaan qofatu hin taane
namoonni akka Jaalgadaa Gabbisaa, Daawit Abdataa bifa wal fakkaatuun dubbi innis narbii isaa akka dhukkubaa jiru Daawitis quba qabna yaala ofii fi jaallanii maatiin godhuufiin poolisaaf kiraa konkolaataa taaksii qabatanii ittiin fidaniiti yaalamaa kan jiranidha jaallan kunneen jechuudha. Garuu amma ammaatti himata tokko malee mana murtii tokko malee waggoota 3 ji'oota 8-9 naannoo kan ta'aniif kan isaan hidhamaa jiran. Hundi isaanii akka dhukkuban kanaan dura obbo Battee nutti himanii turanii isaan keessaa kan obbo Kennasaa Ayyaana mana yaalaatti hospitaala seenanii akka yaalaman inni iyyamameef moo akkamittiin seenanii yaalamuu danda'anii yoom iyyamamee fi amma immoo haala akkamiirra jiru mee waa'ee isaanii nutti himi. Jaalkennasaan erga gaafa qabameeti deddeebi'ee dhukkubsata. Inni kun nammaa inni eeyyamameef jechuun eeyyamamanii akka isaan ciisaniif osoo hin taane torbanitti si'a 3 deddeebi'aniiti akka isaan yaalaman. Kana keessatti konkolaataan mootummaan kennuufi poolisaaf gatii tiraanspoortii kan konkolaataa kan geejjiba poolisaa danda'aniiti poolisa fidanii poolisa waliin yaalamanii deebisu. Yaalaan kun mootummaan waan eeyyameefi yookaan dhiyeessiin ittiin dhiyeessee yaalchisaa jiru tokko hin jiru. Torbanitti si'a 3 immoo deddeebi'aniiti ofii isaaniidhaati akka kanatti yaalamaa jiru jechuudha. Kun eeyyamamee yookaan bakka sanarraati kenniinsa addaa kennameef osoo hin taane waan jirurraa akka danda'ametti waan danda'e waan uummanni irra dhaabbatuuf waan jaarmiyaan isaanii bira dhaabbatuuf miseensonni dhaabaa fi hoogganoonni haaluma keessa jiranitti waan isaan godhaniiti ittiin deddeebisanii yaalchisaa jiranidha. Dubbi himaa Abaawoo obbo Lammii Gammachuu kan dubbise waayila koo Hamzaa Hussein. Gara odeeffannoo ispoortiitti ceenaa Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii nutti himuudhaaf na cinaa jira. Tole galatoomii hirphaa kaleessa Arsenaal qabxii gatee jira. Dorgommii waancaa Pirimeer Liigii Ingilizii bara kanaa jabaachaa dhufeera. Garaagarummaan Maanchister Siitii fi Arsenaal gidduu jiru gara qabxii 6tti gadi xiqqaatee jira. Maanchister Siitiin immoo tapha haftee tokkodha kan of harkaatee qabu kan sana mo'atu yoo ta'e gara 3tti gadi xiqqaata. Dabalataan immoo taphni guddaan eegamu immoo Maanchister Siitii fi Arsenaal gidduutti kan gaggeeffamus dhiyeenyatti kan eegamu ni jira jechuudha. Taphoonni Arsenaal hafan gara biraa ka Arsenaalitti cimuu danda'an biroonis ni jiru kan akka Cheelsii fa'aa wajjiniitiin ni taphata. Garuu taphni itti aanu West Ham waliin kan taasisudha. Kunis darbii Londoniin salphaa ta'uudha baatullee Arsenaal West Hamin injifachuu ni danda'a. Garuu taphoota itti hunduma isaanii yoo injifate malee ergaa yeroo dheeraatiif gabatee Pirimeer Liigii Ingilizii kana dursee waancaa dhabuu ni danda'a. Maanchister Siitiin taphoota hafan hunda kan mo'atu yoo ta'e jechuudha. Kaleessa Anfield irratti Arsenaal dursa qabatee ture 2-0tiin dursaa ture. Gabriel Martinelli fi Gabriel Jesus taphattoota lamaan isaanii yoo lammii Biraazilidha isaanii Arsenaaliif galchii kan lakkoofsanii sana booda gara Mohamed Salah akkasumas taphataan lammii Biraazil gara biraa Roberto Firminoon galchii walqixxeessituu daqiiqaa 87 irratti lakkoofsuun Anfield irratti Arsenaal qixaan 2-2tiin xumuranii jiru jechuudha. Wanti biraas irratti argine tapha diraamaa adda addaatiin guutamedha. Wal dhabdeen taphattoota gidduutti kan akka Granit Xhaka fi Arnold fa'aa gidduutti kan mudates ni jira. Akkasumas gargaaraa murteessaa fi taphataa